Akkam nagaa jirtu fayyaakeetii sagalee kee hin jiru sagalee kee sirreessi irraa fuudhime sagalee kee hin jiru sagalee kee maafi mee fuudhi gurra fuudhi sirreessime Ammoo amma yes amma dalaga ayyee ka mee anan jedhu akkam nagaa keetiin siin jedha mee ani ka hagasuma yaada siin jijjiirradhaafani sheeku seenan barbaade mee rabbiif jedha sheeku seen naa fide ayi siin jedha rabbi siin qabe baatii ramadaanii kanaa siin qabe sheeku seen naa dhiyeessa. sheeku seenii sabaale Sheeku du'ee jira seen gaata ragaa baalee irra ka guuran jedhu sheeku akka seeni gaata ragaa irra guuranii bar du'ee amma achitti qixxaa fi wanna gabbaraa jedhan maal jedhe seete kootu jedheen kara miseenjari irra waame beekta nan dhufa jedhee amma immoo asirratti na argeet maal jedha tufaa buna maannoo bantii tufaatiin intalli siifanii tarreessaa tufaa jedha amboo jedhamtu takka na barbaaddi naaf mirmadhu nu dhaggeeffadhu jedheeti mee feesbuukii isaa jalatti ilaali mee liibii inni waraabee ilaali nama kana mee ilaali mee rabbi jedhe waan siin jedhu yaa sheeku seeni ati jettuu fi maaliyyoon ati jettullee baxbaaxiidha jedhe haasaa jara irratti humbeenan uummata baxbaaxii uummata nama gandaan nama irra suftee ammallee waa'ee akka siyaasa fakkeessee waan duraan dalagaa ture gartee warra haasawu kan qabnu nuti dhaloonni kun beekta jaarsa dullacha maal goota seetaati kalli miti maaliif si fakkaate cuuffinee akkanatti hin cuuffinee diina keenya fi nama keenya cuunfinee gatuu qabna maaliif sababni isaa siyaatii ammaa kana oromoon qabsoofne jettee qabsoon caafirra geessee oromiyaa seentee har'a oromoon qanii heeggannu har'a bilisoomnaa boru bilisoomnaa maaliif qabsoo oromoo duubatti deebisu namni kun yoo dhuguma dhiira ta'e yoo dhuguma kan washalaa rarraafatu ta'e dhufee yaada isaa nafaana haa qooddatudha baqa kanan barbaadu kanadha. namtichi jaarsa dullacha waa takka hin beeku jedhe garaagara na baxaabbatu malee waan hin beekne waa'ee gandaa kanneen usa fide amma waa'ee arsii fi baalee minaamina qaxishii yoo jedhu kanneen jara fide wanti kunneen hin fayyadu kunneen warra ganda keessatti shorba amaara irraa dhugee ummata kaan immootu summii garaagara irraa faffacaasu kunneen. Mee amma mee rabbi jedhiti ishee jalatti sheernaa godhu. Shorba. Namicha jalatti warra sheernaa shorba godhiti. amaara irraa dhugeeti. Yoo waa'ee amaara dubbatan mata nyaatama beekta ummata kanneen. Ummata yoo waa'ee amaara dubbatan mata nyaatama beekta. Ayyee kaamee nuni hamma biratti wanni hin jennu akkanattiin nama gadi ba'ee nu arrabsu nama gadi ba'ee nu qeequ bira taruu hin qabnu maalidha hati yaanni hirraa qabdu namni kun Juhaar Mammar nan beeka oboo eessatti beeka gaditti boqqolloo nyaatee udaan huddurra hin xaraganne jaarsi shamaan kun eessa abbaa isaatitti Juhaar Mammar beeka mee rabbiif jedhi. Waan sin jedhu hoo dhageessa isaa jedhi. Ayya. Hurri ka jedhaniin tokko beektaa sila kiyyaa qomaaxaa tokko akka waan HIV qabu goggoge tokko. Ishiinis faranjiitu birrii 10 itti kennee bari ishiin bara achumatti foqoqaa olti ishiin maali faayidaa maal qabdi miti. Isii jedhu ammallee Sheek Hussein ati jettu kana. Ammallee bantii fuufaa kanneen dhageessa kijiba jala tokko jedhu. Waa'ee dhaloota haarawaa akka jarri dhaloota haarawaa kana dhaloota qubee kana gurjaajessuuf lafa kaayatan diinni kenna jechuudha. Yookiin biltiqinnaanu yookiin immoo tokko biraatu dhaloota qubee dogongorsaa dhaloonni qubee akka nu jaalatu akka biltiqinnaa jaalatu warri biyya alaa jiru afaan faanjessaa waan akkanaa itti haasaa waan akkanaatu isin ta'a karaa keenya irratti qajeelfamaan jechuun gaafii itti dhidhiyeessati xiqqoo si haa isin hordofanii daddararaati akka jarri waa'ee qabsoo kanarratti hirmaattee akka jarri tokko taatee nutti aangorraa nun kuffifne jedhanii lafa kaayatan kanneen amma bantii fufaa tanaan dura kolfee tanaan dura waan bantii fufaa haasa'u ani kan dhaladhe godina arsiiti jedhe kan itti guddadhe mootu shawaa baati mu shawaa kaabaati jedhe. Gara hamboo godina hambootti guddatte. Umrii kiyya guutuu jedhe. Umrii kiyya guutuu qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti fixe jedhe dhageeffadhu si hima. Ayya.
waraanni bilisummaa Oromoo maal dalagaa ture jedhe waggaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanii maqaalee dhaatumaan deema inni. Maal dalaga jedhe ummata muslimaa kana salaata dhoogaa jedha akkan salaanne dhoogaa yoo jedhe salaatan duuba kana achi dhiitanii duuba kana sadafii waraananii sadafiin akkas godhanii ummanni kunniin qaqabsaaf adda bilisummaa waraan adda bilisummaa Oromoo wanti jedhamu kun guutuun amantaa miti eenyummaadha. Namni eenyummaaf gabbayee qabsoof gabbayee ofii isaatti akkamii wal waraana wal duuka bahee osoo wal duuka deemu osoo waan fedhetti amanee waan fedhe olii oofuu qaba. Akkamii wal waraanaa dhaloota qubee kanaaf afaan jechuun wal baanii social media Facebook kanarratti afaan banaa tura. Siksiisas hin jira baay'ee nama gaara. Amma ka maali Sheekh Hussein Baalee ka xiyyeettuun kunillee Sheekh Hussein Baalee ka ofiin jedhu kunillee nama guddaadha yoo cinaananii ummata qomaaxaa yaaqii ummata amara jala guddatu waltu yaaqi. Aga birri kuma shantamaa kuma dhibbaatitti iyyuu sinifan kenna mee namicha sanaa daffaatu rabbi jedha naa galabbattu mee durriyyee wayii Suudi Arabiyaa san keessa birri miti jedhe birri waliin ajjeefnu jedhe no birri miti suni akkas hin illee jedhe jedhe hin ajjeefnu yaaduma isaa irraa gabaabbanna nuti haasaa uma jarri haasoftu kana hordofuu dhiifna uma jarri haasoftu kana agaratti lakkaa'uu dhiifna uma jarri haasaan kana baay'ee hordofuu irraa haasa'uu dhiifna wanti biraan jiru wanti mootu jara ajjeesu deemnu hin jiru Oromoodha Oromoof wallaaltee waan ta'eef. Maal jedhe seete Johaar Diqaalaa faranjiiti maano Diqaalaa harabaati Diqaalaa heemani jedha. Johaar Maammar sila diimatee fi Diqaalaan haadha isaa. Maal irraa fuudhee beekta? Jawaar Diqaalaa Arabaatii ka jedhe haasawu kana. Eenyu jeneraalticha booji'amaa duraan Tigireen boojitee erga booji'ameen booda ture ka Amaara sana eenyu maqaa isaa. Eenyu kaasawun balaayiinatis. Balaayini namicha kunoo daa'ima falaxaa maali jedhe kaasawun balaayini. Kaasawun balaayini santu Arabochi Diqaalaa manaamin jedheetiin afaan Amaaratiin arrase sanuu afaan Oromootiin ol ba'e akka jara kanatti. Jawaar. Akka kunoo lukkuun qunqulaalii buustee sanitti bar Diqaalaa isaa kunoo Suudi Arabiyaa keessatti bari wanni qofforsiisaa oolaa bar. Amma laal amma kanneen jala fuutee arraballee arraba diinni nu arrabsuun nu arrabsiti ummanni kunniin jechuudha. Arraba Amaarri Oromoon arrabsitu arrabsiti. Huma diinni Oromoo kun gadi fuudhee gadi baase kanaan oli gaffiiti social media kana guutuu balleessiti ummanni kunniin jechuudha. Sanduuqaa miti. Maaliif fakkaate? Namichi tortoraan kun Johaar illee afaan itti waamuu hin qabu. Waraana adda bilisummaa Oromoo illee afaan itti waamuu hin qabu. Nurraa haa dhaabbatu. Qabsoo keenya duubatti hin deebisin. Johaar Maammar jechuun saba kamittuyyuu hin buune. Amantaadhaan nama hin qoonne, gandaan nama hin qoonne. Oromummaa isaatiif hidhamee jira. Oromummaa isaatiif dararamaa jira. Kanaafiyyuu qabsoo keenya duubatti deebisuu osoo hin ta'in nuni qabsoo keenya haqa geessina. Ka jennu tokkodha malee sareen bakka baate hin beenne. Sareen har'a harabni tirraafii funaannetti kennite har'a gadi baatee Johaar Maammadiin harrabsiti. Johaar Maammad eenyu? Asii ma dhaggeeffadhu tartiiban sii ma dhaggeeffadhu waan ummata amma qabsoo Oromoo kanatti gufuu ta'uu barbaadan akkamitti gufuu ta'uu barbaadanii sii ma dhaggeeffadhu. Basaasummaadhaan yeroo wayyaanee san jechuudha. Cilee fuula dibatanii ummata ijoollee qeerroo Oromoo lafarraa arraabaa warra ture kunniin an dhugaa kallattii jirtu sitti warra Amaara walii galee laal warra Amaara walii galee ammallee Tigireedhaan walii galee mandara deemee qarree naannoo baadiyyaarra deemee qeerroo Oromoo nama jechuun hiriira yookiin hiriira bahee jechuudha. Hiriira mootummaa kuffisuu bahe. Warra siniifarii akka mataa facaasaniif karaa saaqaa ture. Kakana hannin hedduu beena nuti garee jara jechuun yookiin mazariin isaa obboleessi isaa yookiin bulchaa gandaati ammallee aangorra jira. Ansii maal waan uummata kanneen irraa haasa'uu hin qabnu nuti. Amma obboleeyyan jira zariin jira bulchaa gandaarra teettee uummata kijibaan uma argite marqite agarte qabsaa fakkaatte ilaal. Qabsaa fakkaattee yeroo achi dabarfattee booda mootii yeroo achi irratti dabarfattee yoo qaamni mootummaa lola labsee jedhe lola labsame kana kara uummata isaan fuuldura dhaabatanii isaan mormanitti warra bobbaasi kunniin ani kallattiin beeka siyaasaa uummata biyya ambaa taa'ee nama arrabsu kanneen kama fedhe iyyuu haa ta'u amma uummanni kunniin jechuudha takki obboleessa jiraattu bulchiinsa gandaa keessa jira
yookiin kaadiree gandaa keessa kaadiree aanaa keessa warra jechuun biyyatti zariin jara waa balleessaa jirtu uummanni amma ol deemee waa'ee qabsoo kanaan yookiin jawaarii arrabsuu barbaadan qeerroo oromoo arrabsuu barbaadan waboo faaluu barbaadan arrabaan warri kunni jechuun an akka mataa kiyyaatitti wallahi oromoon jedhuun warra waan akkana kanneen Gaafii tokkoon si gaafadha. Ati Jawaar irraa jibbaa qabdaa jibbisa qabdaa mee? ani jawaarii irraa jibbiis nan qabu jawaarii miti kamiyyuu jechuudha dhaaba siyaasaa oromoof kan dhaabadha jedhee kamirraa jibbiis nan qabu akka mataa kiyyaatitti garuu mootu ilaalaal dhugaadhaan walaba ba'uu barbaanna malee kijibaan walaba ba'uu hin barbaanna warri amma akkanumatti kijiba wal keessa laaquu fi ilaal amma warri dhaabboleen siyaasa oromoo kunniin akka oromootitti fakkeenya fudhatanii amma bilxiqinnaallee yookiin badhaadhinni oromiyaallee akka dhaaba oromootitti of lakkoofti uummanni paartii kanneen keessa mootu paartiin kijibaan ummata shaagalchiisu jechuudha kijibaan ummata leenjisu paartii badhaadhinnaati agartee kaan ajjeesaa kaan waan akkanaa sii goona hodhu kaardii yookiin immoo kaan immootu yoo inni magaalaa dhaqee waa bitatuuf deemu kaardii qabdaa kaardii filannoo kaardii nu agarsiisi saniin booda waan feete bitattee galuu dandeettaa warra jedhu kunniin jedhu warra jechuun fuulan laalu malaammaltummaa wanti jedhame malaammaltummaan OPDO keessa kan duraan jiru guutuun ragaa bayaa jechuudha badhaadhina keessatti kijibaan tokko faadha badhaadhinni agartee ilma oromoo ajjeesaa diina biraatti nu ajjeesee warra jedhu bar warra diina biraatti nu ajjeesee kaa hin ajjeefnaa jedha uummanni kunneen biyyatti illee hin beekan uummata biraatti nu ajjeesee kaa hin ajjeefnaa warra biyyaallee jechuudha karoora san qabatanii biyyaa bayanii ummata kanneen haaluu barbaada jechuudha warra dhugaaf gadhaabate fakkeenyaaf amma paartii oromoo keessaa kaafaa'oo abaa'oo kunniin guutuu warra dhugaan gadhaabate oromoo bilisoomsinaaf hanga har'aatitti ilmaanii fi qeerrolleen isaantu gadhaabatu kan karaa cufu dhugaan teenna walaba baate dhugaadhaan bilisoomnuu qabna waan jedhaniif akka arganitti dhumataa jiranii akka arganitti fudhanii filannoo keessallee ol haaqan. Okay, thank you. Gaafii tokkoon si gaafadha. Paartolii ati kaaste kana keessaa paartii lama moo paartii sadii naaf kaaste mee akka wanni jedhu kanatti paartolii kana keessaa kan Oromoon irratti of kennee nu bilisoomsa jedhee Oromoon itti habdatee jiru ani akka haanaatitti waraana adda bilisummaa Oromootiin jedha. Ati oo maal jettame? Oromoon kan itti of kennee jedhe yeroo awwaalaatiif yeroo wayyaanee kuffisan san dhageesse yeroo wayyaanee kuffisuuf qophii dhagaansanis uummanni keessa sirriitti hin beeku malee wanti isaan abdatanii jedhan tokkoffaa maal abdatanii kaafaa'oodha jechuudha dhugaa jirtu sitti himani kaafaa'oodha duraanumayyuu kaafaa'ootu qeerrollee kakka kaase biyya keessatti kaafaa'oo ture agartee paartii mormitu taate kaafaa'oo ture jawaar maaliif kaafaa'ootti himatanii amma fakkeenyaaf warri amma jawaarri rasu kun jawaarummaa kaafaa'ootti makamee badhaadhinatti nu makamini jedhan nama dhugaan deemuu fi nama kijibaan deemu addaan bareetin kara dhugaatitti goree bara jawaar hidhamullee du'ullee warri ajjeesullee ummatuma karaa kana warri ajjeesuuf ammallee afaan banaa jiru kun ummatuma kanneen nadhii gammadaallee warri dhabamsiise amaaraa miti bar warri nadhii gammadaallee dhabamsiise warra garaa gardebbaa kanneen agarte garaa gardebbaa yoo dhiitan da kana dhufu qotiyyoo waa takka qotiyyoo bukkeetitti dhufu xarrgo yoo asii ol dhiitan jechuudha akka harree wadala harreetitti agarte ummata kannittu mootummaa jala deemaa raashina mootummaa nyaataa boqqoolloo raashina mootummaa itti kennu nyaataa har'aan tara qabsoo oromootitti gufuu ta'uu barbaada ani kanneen keessatti jechuudha. Raanis immoo sheer godhaatu gaafii tokkoon si gaafadhaa siyaati ammaa kana akkuma ati jettellee yeeyyenii bara kuma lamaa fi akka Itoophiyaatitti akka Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaatitti bara 2002 keessallee 5 keessallee 4 keessallee dhugaadha uummanni Oromoo paartii kafaa'oo jala hiriiree ture paartii kafaa'oo jala hiriiree mormachaa ture gizee hammaa kanammoo waajirri paartii kafaa'oo kan 200 olitti lakkaawwamu jalaa cufamee jira. Lammaffaa immoo hooggantoonni paartii kafaa'oo gara nama kumaatti lakkaawwaman mana hidhaatitti dararamaa jiru mana hidhaatitti namaa jiru. Siyaatii hammaa kana akkuma ati yaada keenyaaf kaaste san
abaawootu nu bilisoomsa jedhee uummanni kun eegaa jira moo abaawoodhaa fi abaawoo gargar qooduu qabna moo jara kanayyuu ijuma tokko laallee arrabsuu barbaadamu arrabsuu dhiisnee tokkummaa keenya jabeessinee yoommoo abaawoodha jennee kan wal qoodnu taate garbummaan kaleessaas ummata nurratti hijaarratti ati oo maal jettamee iddoo kanatti ani wanta hin jedhu dhageessaa Oromoon kan bilisoomuu dandeettuun karaa tokko qofa tokkoffaan summaa inni yoo OPDO wanti jedhamu kun paartii badhaadhinaa wanti jedhamu kun OPDO wanti jedhamu kun hin badin jechuudha Oromoon bilisoomuu danda'u dhageeffadhu Oromoon bilisoomuu danda'u nanti jaal takala ministeera irra jiru OPDO fakkeenyaaf OPDO bakka bu'eetiin aangoo qabate agarte OPDO gaafuma qabatu osoo Oromoo guutuu bakka bu'in OPDO bakka bu'eetiin aangoo irratti bahe agarte uummanni beek kaafaa on beeti namticha kana kaafaa on hin beetu duraanumaa jechuudha abaa on beeti abaa on hin beetu qondaala olaanaa OPDO kan ta'e Lammaa Magarsaatu namticha kana fidee achirra qubsiisee agarte yaa dhugaa maqaa garuu mootu maqaa wareegamtoota qeerroo Oromootiin achirra qubate garuu mootu amma Oromoon kan bilisoomuu ni danda'u yoo namtichi kun karaarratti deebi'ee lola dhiisee kallattiidhaan OPDO maxaafabbata alle binyoonni jedhe qof akkuma amaarri amma OPDO yookiin bilxiqinnaan Oromiyaa baduu qabdi jedhan kan agarte uummanni namni illee wal fixu akka bataa walillee OPDO yoo badin Oromoo illee bilisoomuu dandeettu Itoophiyaa illee nagaa argatuu dandeettu maaliif jedhi OPDO'n tun gaafa mallas du'e OPDO'n tun gaafa mallas du'e giddiin nama boochisaa turte beeki giddiin gabaree lafa qotu jagna keenya tu du'e jedhi xiqqoo yoo hin malle ayya jabaadhu irra jirta dubbadhu Bale haa jedhe baaloo baale si erguuree silaa irraa ba'ee jira obboleessi keenya irraa ba'ee jira yaadni isaallee yaada bareedaa yaada dansaadha baale siifan ergaa baale kamee wanni kee qoy siifan erga baale ergeen jira baale baale roobee si ergee jira baale roobee ni deema kootu ya bareeda nanaan jenneere baale roobee si erge baale roobee kootu baale roobee obboleessa keenya niitworkiti irraa baasee yaada kee obboleessa keenya niitworkiti irraa baasee baale roobee si ergee jira qabachuu hin dandeenye niitworkii kenna fakkaate kanaafiyyuu okay deebitee dhuftee jirta mee yaada kee fixadhu yaada kee niitworkiti irraa si baasee gaafa Dasus deebisin shabakaan konnaktii bana jira beeta. Sagalee sirreeffadhu nagamu. Sirreeffadhu nagamu. Qaqaq jira wanna sirreesse. Ayyee. Gaafi Oromoon akkamitti bilisoomuu danda'a amma booda jettee dhagaafatteef dhageeffadhu. Oromoon kan bilisoomuu ni danda'u. Yoo tokko ta'ee kaayoo waraana bilisummaatitti amanee ilaal kaayoo bilxiqinnaa kanatti kafare kaayoo badhaadhina wala OPDO duraanii kanneen itti kafare guutuun xaqalallaan kaayoo bilisummaa Oromootitti amanee ilaal hidhannoo guutuu wajjin hidhatee ofirraa faccisa duwwaadha laal garuu mootu kaayoo kana uummanni kennan qaba kaayoo kana hidhatu ilaal hidhatu yaadanis qalbiin isaatis jechuudha dhalootumarraa jiru hidhatu ni barbaanna garuu mootu ka hidhatu nu dhoggee fi kan gufuun ta'e ka warra amma social media irratti ilaalu waa'ee ganda arusiin akkana akkasii kaliyyoon akkana baxaxishoon akkana
qawween dhatina maali jo kanneen immoo basaasa bar basaasa amma opinion tun maaliif haabaddu jedhe beeta warri gufunu taani warri gufunu taan ummata kanneen ilmaan opinion dhalchitee jechuu biyya baafte ummata kanneen garuu ummatu kaayoon nuti bilisoomuu dandeettu kaayoo hidhannoo qawwee qofaan bilisoomnaaf yeeta abbaate garuu ummatu amma fakkeenyaaf dhageeffadhu abin inna yamara parti azeeman jechuudha ummata ofii hidhachiiftee walloo weerartee garte garuu ummatu biltiqinnaan jiran akka isiin oromoof bakka hin buune ilaal oromoon namni oromoof hin jedhu akkanuma waan dogongore malee akka isiin oromoof bakka hin buune ilaalme asuma irratti hubadhu abiniif azeeman kun hidhachiiftee ummata ilaal humna qabna jettee mootummaa waysii kaasuu amma Oromoo biratti miti dhugaa rabbiin siif hima sabaa fi sablammii biratti iyyuu paartiin bilxiqinnaa jedhanii jarri qabaa gannu lakkisaa jedhan kuni akka saree bokkaan itti dhimmistee amma ishiin ajooftuun beektamite amma ishiin xirooftu. Paartiin bilxiqinnaa kuni hamma saree akka saree bokkeenyi itti roobee uummata biyyattii san keessatti xiraahaa jirti hajaa'aa jirti. Har'a jechaadha. Uummanni warra mililik kuni kaleessa itti amanii bilxiginnaadha jedhanii jala hiriiranii caffaraa turan. Amma immoo sabaa fi sablammii walitti dhufee naftanyaa bichaa miti barkan hiriira san ba'e sitta dhagamu. Sidaaman illee keessa jiran. Dhugaan siif hima. Kan baatan illee keessa jira. Kutaalee garaagaraa keessa walitti waamtee naftanyaan hiriira baaste sabaa fi sablammii keessa jira. Akkan barreessuma tokko argatti jechaadha Amaariffaan. Kanaafiyyuu sabaa fi walaayitaan maalirra jirti? Walaayitaan mucaan tokko namni tokko dajanee guutama wajjin illee afaan Amaariffaatiin Gambeellaarraa fi walaayitaarraa intarbii taasisanii turan OMN irratti jechaadha. Sabaa fi sablammiin bilxiginnaa isaan jedhanii too irra taa'an kana jibbee jira. Ofirraa buqqisuudhaaf qophaa'ee jira. Kanaaf akkuma ati jette kan sabaa fi sablammiin nuyi hin galchu. Uummanni Oromoo immoo hidhannootti hamannee waraana keenyatti hamannee waraana keenya jala hiriirree hojjaadhaan agarsiisuu qabna. Boo'u osoo hin ta'in gaddu osoo hin ta'in sa'aatii namaa sa'aatii gaddaa miti. Kan ilmi irraa du'e garaa hidhattee jabaattee garbummaa jalaa ba'uudha. Itti fufi yaada kee. Inni akkasuma ta'ee amma fakkeenyaaf paartiin maannoo walaayitaa sidaaman Amaara Kililii keessatti bilxiqinnaa balaaleffattee jettaami. Yaa. Suni dogongora. Maal jedhamee ka'e beektaa? Amaarri Oromoo maxaafaffata allebbinyii yookiin Oromoo hundaan warra jedhe Amaara duwwaan. Paartiin kun immoo paartii kami beektaa? Aabin paartiidha. Agartee paartii aabin kan jedhamu jechuudha. Paartii aabinii maal jedha? Paartiin azeemaa kun immoo Haile Sillaasee hordofa agartee. Azeeman Haile Sillaaseedha. Wannan isaa qabsoon isaa qabsoo Haile Sillaaseeti. Aabin immoo sirna moofaa deebifnaa sirna Minilik sana agartee isaan nama jilbiifachiifnaa walii galanii deeman. Si galee? Uummanni kunneen qeerroo bo'oo jechuun yookiin immoo aabinis azeemalleen keessa jira. Wanna bilxiqinnaa wanna naannoo Amaaraa sanitti. Amaarri sabaa sablammii biraan feetu immoo gaafa qimaanti wanna buqqisan jechuudha. Uummata Beerashangul Gumuz buqqisanii naannoo Amaaraa qubate. Agarteefi? Mallaqa deeggarsaa uummanni ergeef mallaqa raashina erganiif midhaan shematanii erganiif san ibiddatti shidde laal. Amaara misu ilma namaa irraa barri haadhumataniif onqoo jadi gara ganyaatan kan namni garaa naa walitti kadhatee fi ergeef irraa guban. Amaari nama biraa sabaa sablammii biraa wajjin miti ufiyyuu waliin taatu yoo sitti hima dhageeffadhu gaafa Tigiree juntaa barbadeessina jedhanii deeman maal dalagan beektaa? Haraqee dhuganii ilaal haraqee dhuganii Oromoo of keessaa baafna jedhanii yoo kiyya kama bira dhaabatu kana Oromootti fakkaate beektaa? Zarraaf እንደዛ ማነን የሚየ ምልክ ጃኔ ወለ ዱካሰኒ ሰራዊት ልዩ ኃይል አፍርሞሽን ወልከሳ አጀሰን ደገቴ ወረከሰን አማር ሲዱ ከንርቱ ሰዋሰውላም ቢራ ወጅን ንርቱ ኦሶማ ሞቱ ሞባይል ረቱ ወጅን ኩፍና ጀተን ደምተ ኢሪረን ባቱ ሲወጅን ሶዳቱ ዳበሉይና አገርተ ነሞ ከረቶች ከዘተ ዳይ አጀሳፍ ሶዳቱ Anika barreessuma wayiitaan argee dubbisee lammaffaa immoo intarbii isaanii tokko irratti illee argee toon ture kanarraa ilmi namaa kun wanna hargirraa wanni jedha
haa ta'ullee malee mununi waa'ee isaanii nuun galchuu. Amma dhaggeeffadhu soo ilasiima. Maa'ima kana jechuudha. Amaarri jechuudha. Aguma walloodhaan wal dhayanii jedhan kana ammallee eenyu maqaa isin tana qimaanti irratti saba qimaanti irratti lola labsitee garte. Sabni qimaantillee saraawitii qabaan liyyuu haylii qaba. Ofirraa rukutee deebise. Laal qimaanti ofirraa dhooftee deebiftee jennaan ahaa. Uummanni garaagaraa naannoo cabsootan kan jette hiriira waamte paartiin adii nagartee siyaa galu. Uummanni garaagaraa walloon achi nu dhoofti qimaamti asiin eega nu dhowuu jammare bakka amaarri baddee jirti ka jettu Oromoon nu kakaasettee Oromoon bodduu qabdi jettee hiriira yaatte. Dhugaadha. Waan akkana kana jira jarri nam tokko hin jaalatan waan argatan nyaatanii yoo barbaadan waan nyaatan san yoo garaa geeffatanii garaa baasanii jedhan irreema ofii ilaalanii yoo ati bira qal'attee jette homa irree sanidhaanis si kuffisan itti fakkaataa sitti xibaaruu barbaadanii agartee uummanni kunniin sila san ta'e amma godhi. Yaanni nan siif dhiyeessu gaafii nan wanni siif jedhu uummata keenyaa kan gandummaarraa haasa'u ani arsiidha arsii fi shawaa walitti buusa ani shawaadha shawaa fi wallagga walitti buusa jedhee irraa baatee jirta. Baay'ee kaanii torkiin kee ammas deebisee irraa si baasee jira. Lammaffaa ammoo wanni nan jechuu barbaadu ilmaan Oromoo qaalii gaafii Oromoo ammas ta'ee borus ta'ee ilmi namaa kuni gaafa gadi ba'ee viidiyoo isaa waraabu waan barbaade si haa jedhu wanna dubbatu tokkorraa maalirraan dubbadhaa jedhee irraa hubachiisee irraa dubbachuu qaba. Akkamittiin yoo jettan warroonni waa'ee qabsoota irraa hin hubanne Oromummaa keessan irraa hin hubanne gadi baatanii nurratti hin albayinaa nuni dhaloonni qubee qabsoo keenya galmaan geenya amma Oromoon dhumtee lafarraa baddutti namumti callisee taa'u tokko hin jiru. Uummata teenya uummata walloo irratti dhumtu isaan faana dhaabbachuu dhiistanii sin gadi baatanii waa'ee gandummaa irraa haasoftu. Yuu sheemin qabu. Hai jedhe sanyii akkam anaa dhufu jedhe sanyii koo qaalii. baga nagaan nu eeddan. Akkam mee nagaa jirta fayyaa? Nagaa jasin nagaa keessan ati akkami jirta jajjabe? Jirra ka rabbitti haa tolu kin waxiichatuma jirra nama wayii waan maddee toonarra na dhiyaachuu didanii kissiin irratti qaba. Kissi irratti qabadheen na dhiyaachuu didee namaan na mirmadhaa jechaa jira tufaadha maannoo eenyudha bantii tufaatiin na mirmadhu jechaatii ture namni sun hin dhiyaata jedhee liibii seenee silaallee har'a liibii dhumaa seenuu hin feene. Sheeka Baalee barbaadde? Sheeka Baaleen barbaade kootu jedhee toon ture beektaa liibiillee seenetti bantii tufaatinii na mirmadhu intalli siifanii tarreessaa tufaa hamboo jedhamtu takka na barbaaddii na mirmadhaadha jedheeti liibii xiqqoo takka seenee ture innillee. Lammaffaa immoo dhugaa rabbiin siifuma Johaar kun eenyuuf qabsaahaa waraanni adda bilisummaa Oromoo eenyuuf qabsaahaa hundi kunuu anaaf akka hana dhuunfaa kootititti akka Oromoo akka intala Oromoo takkaatitti Johaaris Oromoodhaaf sila falmatuuf Oromoodhaaf sila quuqamuuf sabni koo maaliif dhumaa sabni koo maaliif wararamaa sabni kiyya maaliif du'a ka jedhu tokkodha. Johaar Mahammad gizeeruma hunda qeequmsa irratti kaamee kan wanni jedhu kun ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa haa dhaabbatudha. Har'a immoo Johaar Mahammad harka diinaa seenee jira. Warri gadi ba'anii Johaar Mahammad akkas ta'e oboon akkas ta'e maaliin akkas ta'e jedhanii gadi ba'anii gandaan nu qoodan. Nu isaati amma kana waa'ee gandummaa osoo hin ta'in guruppii ijaarrannee uummata teenya uummata walloo akkamittiin faana dhaabbanna jennee guruppii irratti hojjechaa jirra wal waamaa jirra waamicha waliif godhaa jirra. Sa'aatiin ammaa kunoo sa'aatiin wal qeeqnu sa'aatiin wal nyaannu sa'aatiin kunuu sa'aatii fokkisaan nurraa bareedu miti. Mee maal jettaati kana irratti? Waa'ee Sheekana Baaleetiin si dursa. Ayya. Sheekana Baaleen hin beeka yeroo hedduu waliinis dubbannee turre naaf inni ani dubbifuma kiyya siyaasatti fa'aa dubbisee ture. Ayya.
bantii fufaatis na beekaa nan beekaa wal dubbifnee gartee ijoollee manguddootii tana nin beekaa baay'een beekaa beektee akkuma nama waliin turetti hin beeka isaan garuu dhuguma sooshaal miidiyaa kanarratti hin beeka malee. Ayya. Bantii fufaa faan gartee hurrii faa wajjin hirmaata yeroo hedduu hurrii faan amma isa of jala kaa'eeti ni beekte. Sirriidha miti. Dhugaadha nan beeka sirriitti yes. Hurrii faa Adaanech faa waliin agartee isaan baay'ee warra gareedha gartee garuu Adaanechii fi hurriilleen keessatti biyyummaa kana haa qaban. Hurriin biyyummaa odeema malee biyyii fi odiyoo hin jaalatu. Fufaadha ammoo saree obbodiyooti. Dhugaa keeti galatoomi saree buchillaa isaanuu kan areera dhugdee hin quufu. Yoo isaan bilisooma yoo isaan waa tahan dursinee warra waa argannu jedhanii bantiifaan kan akka eenyu baalema sunis adis maqaan isaa na jalaa bade baay'ee waan hin jaalanneef namni hin jaalanne maqatu na jalaa bada. Mustafee kan warra dursinee waa arganna jee dhiiga ilmaan Oromoo gurguree ilmaan Oromoodhaa sila lafarraa badanii bilisiginnaan waa argamtee fi isaan nama beela'oodha. Garaa ofii barbaada warri garaa ofiitii deemu Oromoodhaaf waan godhu kana dhaggeeffatuu hin qabnu gurra kennuuf hin qabu manni Oromoodhaa dursinee waan iyyuu qabu. Isaan yoo isa fi sheenallee isaanii keessaa bahuu yoo danda'amaa ta'e buluqa ofirraa godhu malee isaan jalaa deebi'uu nu barbaachisa. Maaliifiini yeroo hedduu waan inni itti deddeebi'ee argeef isaan kan fedhan kan barbaadan si amansiisuudha barbaadan malee dhugaa Oromoodhaa yoo amma feetetti gartee dhugaa Oromoorra ajjatanii irraan tarkaanfatuu barbaadan malee nama dhugaa Oromoo bakka arguumi beelahoodha abbaa garaati manguddoon baada dulloomtee qabsoon beektu waraadhaaf bitamti sukkara meella sossoba isaan manguddoota dullootidha. Galatoom. Si galee? Galatoom ayyee. Dullootii humnaan dalagattee humna isiitiin hukkaa isiitiin ilmaan ofiidhaa bilisoomsuu hin dandeenye. Qawweedhaan loltee ilmaan ofiidhaa bilisoomsuu hin dandeenye. Irkattummaadhaan jiraanna nama gabbarree hudduu nama dhindhee jiraanna jammalee isaan warra meeshatti amananii mihi warra ofitti amananii mihi warra irree ofitti amananii mihi. Bilis isaan irraa otoo hafe uummanni Oromoodha. Eegale? Maaliif si fakkaate na aarsa nan aara akkamittiin yoo jette Johaar kun xaareeti laffa'eetu Oromoodhaaf jedhee xaaree Oromoo biraa galata dhabe hubadhu sittan hima kana garaa kuna guba. Ana teessis osoo ta'e ammana akkamittiin yoo jette har'a nuni afaan keenya xiraa kanaan afaan keenya hajaa kanaan waa'ee Johaar Mahammad Johaar gadi baanee xiqqeessu osoo hin ta'in Johaar Mahammad jechuun nama du'aa fi jireenya keessa du'aa fi jireenya jidduu jibba. Akkamittiin baafannaa akkamittiin uummata teenya uummata walloo tana faana wadhaabbannaa warri jaallee tokko taanee Oromoon ilmaan abbaa tokkooti waa'ee gandummaa haa dhiisnu gandummaan nu facaasa malee gandummaan tokko nun taasisuudha bara kanan gube bara. Inni sirriidha inni ati jette sirriidha biratti dhugaa jette garuu warri bitamtoota tahanii dhiiganaan Oromoodha jan inni tokkoffaa qabsoon bakka dabartee jirti qabsoon amma deemtee bakka siyaasaa dabartee jirti isaan dura maal jedhanii nuyi biyya bushuutti jirra namni biyya bushu nama ofitti qabeetti akka gartee sabni birootis agartee saba keenya jaalatan hin jenne nama ofitti qabnee nama yani Oromoon ammattuudha nuyi ammannee jiraanna sabni keenya siree qabanne irra jirra nama wal diduun feenu nama waliigaltee barbaachisaa jedhanii miti. Akkasii bara dubbiin isaan jedhan sirrii jechuudha gartee kan dubbiin kilentaati. Garuu dubbiin bakka sanii baate Abiyyiin mataa gadi galfamee nafxenyaan sirna isaanii sirna Abiyyii keessatti
wanni isaanii cirtee alaabaa wanni agartee filannoodhaaf kan qopheeffatan jechuudha agartee ambolii isaanii cirtee waraqaa ambolii isaanii baqasitee abiyyii mataa gadi gashitee oromummaan nama ammata inni jedhan oromummaa yoo deemu oromummaa kaartaa isa barjaanii waan hin qaban namni kanaaf hin beekne namni kana hin beekne namni kana hin beekne namni kana hin beekne Oromoo miti harreedha harree beektaa harree yoo ba'aatti fe'atanii waggaa ba'aatti fe'atan dugda kee kaatti godhaniidhaan deemteetuma boru deebitee ammas dhufti baama tana baatu. Bakka waa bakka yoo akkana biddeenuma koshkoshee wamma caccabaatti kennite waa akkana nyaatte fuulama san dhufti boru. Ati maali ba'aatti fe'attee dhoottee ariitullee ishii numa deebiti harreen jechuudha. Eegalee? Kun harreedha harreen harrummaadha wallaalte malee oromummaan har'a amaaratu oromummaa nuuf hima amaaratu kaartaa oromoodhaa daaka amaaratu oromummaa yoo deeme amaarinyaatti qadamdanii isaan hiriira irratti hiriira guddaa hammana gahu magaalaa amaaraa Baahardaarii fi Dabrazayitii fi Waldiyaa keessatti magaalaa gudditti akka Adaamaa magaalaa guguddoo keessatti gaggeeffame hiriirri kun seeraan kabajame sii galee kuni silaa Oromoon arrabsine isaanumatu silxaana irra jira suuraa biyyi gadi mataa galchanii irratti barreessanii taayyeen ofii dubbatee jira bakka san fuufuu argan dhossaa miti sii galee isaan silaa isaan itti himanis hin fudhatan akkamitti fudhanne yoo jette gaafa ijoolleen teenya finfinnee dhattee gaafa ijoolleen teenya wallorraa kamisirraa finfinnee dhattee fuula teessee wanni jarri kun deemuuf sirna minilik deebisuu fi ammoo oromaa keenya nufituu jiranii isaan agartee daabboo maqaa daabboodhaa maqaa daabboo nu baasanii maqaa onog shanee jan maqaa daabboo nu baasanii qaama isaaniitiin dhaqanii jechuudha makalaakaayaan dhaqee nama tokko ofumaa fuuti makalaakaayaan achi keessatti duutu jira dhumutti jira makalaakaayaan garuu namni isaan ajjeesu akka oromoo tahe akka qotee bulaa tahe akka ijoollee shirrixiidhaa tahe argutti jiran hin jiru jaanii masakkaranii jiran sirriidha masirriin. Dhugaadha. Hello. Ayyee dhugaa keessa niitoorkiin kee xiqqoo rabbashaa jira na fakkaata. Yeroo tokko. Inna uummanni Oromoodha yeroo kana keessatti yeroo dhugaan dirqamaan dhugaan dirree bahutti jirti osumaan jaalatin osumaa isaan dhossan. Digalee? Dhugaa dirree bahutti jirtu tana amma dirree baafatanii amma sila gara uummata Oromootiif yeroo kennanii uummata Oromootiif karaa kennanii bilisummaan akka uummanni Oromoo akka bilisummaa argatu maaliif? Shee mallis yoo argan akkuma namicha amma gartee namicha Beenishaangul tokko isa cicciran agartee. Akkasumatti nafteenyaan nama ciccirti yaa Taayyee yaa Hangaasaa yaa gartee Mustafaa Jaarraa yaa Baalee Amaara deeggare kun hin jiru beekuu qaba namaaf. Dhugaadha. Amma wannan jechuu barbaade yaada bareedduu sanarratti amma sa'aatii ammaa kana wanni barbaade otoo dhufe otoo fanjiin harki namaa ilmi namaa fanjii ilmi namaa darbatu dhiisiti otoo samaa irraa fanjiin dho'e silaa qabsoon Oromoo duubatti hin deebitu akkamittiin yoo jette uummanni biyya keessa jiru uummanni haala jiru akkuma jirutti abaa'oo urgaa ani miseensa abaa'ooti ati miseensa abaa'ooti inni miseensa abaa'ooti akkamittiin amma qabsoo Oromoo kana duubatti deebisuu qabsoon Oromoo kun hin laaffata jettee atitti yaaddame akka ilma walloo goota walloo tokkootitti. Ani akka yaalutti akkan uummata Oromooti dhaamsa guddaa dabarsutti. Dhageesse? Yaa. Qabsoon amma bar bilisoomne turre bar deengata bilisoomne ati xiqqoo manurraa haftee bar bilisummaan deengata xiqqoo malee bilisoomneeti bar. Mee maaliji? Guyyaa 15 guyyaa 16 waan darba biraanii fi
Bahar Dari fi Dabrazet jettu fannoo fi Liyyu Haayilii walirratti guuranii namni tokko lubbuu ofiitiin garan qalanne hundi achitti dhumtee daaraa taate. Ani waan walloo ta'eef sirriitti hin argamu miidiyaa irratti hin bahu malee kun. Seegalee? Nan beeka kana nan beeka ayyaa. Aboo galatooma baga keenya taatan simba. Yoo xiqqaate nama Liyyu Haayilii nama 1,500 achitti dhume amma dhumee geessise Liyyu Haayilii amaarri waan fuutu dhabdee harka qullaa jirti. Osoo amma mootummamti kun makalaakaayama irraa dhaabee ummatuma walloo qofa gaditti dhiise. Guyyaa 3 guyyaan 4tti Bahar Daarii fi Gondor isaanii takkotaatarraa barsa. Oromiyaa jala galchina bara. Ay ijoollee warqitu maal sinii goona yaadas. Wallaahi waa tokko rakkoo maali shamarran keenya yeroo dhiirti teenya lola yeroo nu lola lollu biddeena fi waan adda addaa qopheessanii nu eegan namni gad deebi'ee wajjin waliin nyaatee itti garagala. Lolli numaahu nuhiif tapha tahe lolli nuhi tapha tahe tapha. Amaarri wamaatti miti waan sodaatanii bira bubbulanii miti amaarri ni albaati. Dhugaadha zarraaf jechuu bichaadha isaan. Isaan ni albahan oggatti Oromoo argan oggaa kilaashin Oromoodhaa qawween Oromoodhaa dhufe irraa nurraan deebi'an inumatu ammalee irraa garan galan waan ta'aniif. Kan reehi wahuu biyyi isaanii hin jiru qe'een isaanii gubatee amma qe'ee 4-5 qaban magaalaa guguddoo nu keessa Jawwaa keessa namni tokko hin argamu. Sanbatee wanni Haxaayyee keessa hin argamu. Harra Qorii keessa hin argamu. Qalloo keessa magaalaa Amaaraa namni tokko nafxeenyaan intalti gatteessee fincootu hin jiru. Amma walloo muqqifnee jiran nuuf keessaa ne alhamdulillah. Galatooma. Siigalee odoo xiqqoo takka mootummaa fursaa nuu kennee mootummaan nu hedduu ishee numaate kan Amaaraa dhumattee jirti silaa'e. Garuu ammas waan akkasii yoo kan buruuf ta'an itti deebi'u taate abiyyi dannee sirrirraa gaxa'uu yoo dadhabne nafxeenyaa isaanii ni finna juu barbaade. Inshallah ka rabbii akkuma sin dhaarattan kanatti rabbi dhaadhannoo keessan galmaan haa ga'u nunis immoo kallattii nu barbaachisuun kallattii dheeraadhaan kallattii guddaadhaan kallattii irratti hojjennu kunoo uummannee irratti hojjechaa jirraa uummata keenya faana dhaabbachaa jirraa uummanni keenya wanni nurraa barbaadan uummanni walloo dinagdee takka qofadha dinagdeen sun immoo yookiin nyaataniif osoo hin ta'in qawwee baatanii deemuu bicha osoo hin ta'in rasaasa nama barbaachisaa rasaasan faana dhaabbachuun immoo dirqama keenya afaaniin gadi baanee afuufuu osoo hin ta'in afaaniin gadi baanee dubbachuu osoo hin ta'in kan dubbanne san immoo galmaan ga'uudhaaf keessa ofii amansiisuudha. Keessa ofiitti amananii ani eenyu sabni kunoo kan dararamaa jiru kunoo eenyu jedhanii saba ofii sanitti of kennanii uummata ofii wajjin dhaabbachuun dirqaman sin jedha. Kanuma kun sabummaa wal arguu warri biyya alaa jiru waan hamaa taheen bira dhaabbatu malee uummanni Oromoo walloo uummata xiqqaadhaa miti. Qotatee bula, mana qaba, hoteela qaba, daldalataadha, waan barbaachisu hundumaa mataa of danda'aadha, waan biraatii miti yaaduma qalbiin bira jiraatanii yeroo isaan rakkatanii akkas ta'an hiriira bahanii fi deeggarsa hiriira bahanii fi warri biyya alaa waan isaan barbaachisu gareedhaan wal hidhee akkuma kanatti silaa waa gargaaru tahe. Rabbi lubbuu tiyya na jiraachisee har'a miti kaleessas har'a miti feesbuuk kiyya kaleessa na jala kanaan dura na jala gubate irratti illee dubbachaa ture yoo rabbi umurii kiyya kanallee na dheeressee sinillee umurii keessan dheeressee dhugaan siniif hima nama uummata walloo kana biyya walloo tana ijaan argee rabbi dachee tanarraa na godaansisu naa taasisu yoo na argin immoo rabbi maaliif gaafuma du'ellee ekeraan kiyyallee ofitti gaabbiti jechaadha. Uummata wallootiin wal baruudhaaf seenaa walloo, aadaa walloo, teessuma lafa ishii namni walloo nama akkamiiti ka jedhamu tokko isaanin uummata wallootiin Oromoo kutaa 11 keessa wal baruudhaaf itti dhiyaachuudhaaf hawwii guddaan qaba. Hawwii kana immoo galmaan gaachuudhaaf rabbi wajjin inshallah dhuguma siin jedha rabbi jechuun kan miti hawwii guddaa. Kana barati wanni gootu. Silaa ammas jala namni baay'een hin jiru waa uumame yoo dubbanneesi namni miseenjeruma nama fakkeenya amma naa wajjin dubbatteemi yoo biyya galtellee
yoo biyya galtillee obboleeyyanuma kiyyallee maatima kiyyarraa namuma jiraataa finfinnee tokko siif goonee dhufuu si hawwatu waan barbaachisu si bira dhaabbatu ati biyya ani nin beeka jechuun ijoollee shawaadha ijoollee shawaa qabna ijoollee shawaa fuunee qabna amboo fuunee qabna amma si galee amboo walisoo ammayya ijoollee meeqa ijoolleen dhibbileeyyanumti kiyya meeqa fuuna jechuudha nuti dhuguma qaama walloo haa taanu malee fedhiin keenya jaalalli keenya oromiyaa keessa jira. Dhugaadha. Akkasumatti jiran jechuun warrumti akka keetii magaala Masambatee keessa lola deemgataa akkuma ijoolleen teenya isiin achi dhalatte jirtutti zarraaf ja'aa jiran wamaa gartee walloon kana hin barbaadan fira heddifatu shanyii heddifatu wal keessa wanni jiruudha. Rakkinni hin jiru rabbiin warra bilisummaadhaan wal argu nu haa godhu. Dirree bilisummaa irratti warra wal argee warra taatee har'a walitti mataa qabannee seenaa keenya seenaa nu jalaa bade kana rabbi nuuf qoodee seenaa kana argannee seenaa bareedaa keenya seenaa nu jalaa hatame deeffannee nama aadaa keenyaan dhaadatu nama seera keenya nama duudhatu nama seera isaa nama gadaa isaa eenyummaa isaa rabbi guutumaan guututti dirree bilisummaatiin wal waa ga'u hin jedhaa ati yaadni kee yaada bareedaadhaan wal gatuu hin qabnu gara miseejjirraanis ta'ee nus immoo guruupii ijaarrannee guruupii irratti hojjechaa jirra. Sin akka qeerroo walloo tokkotti gaafa nuyi guruupii jennee wanni jedhu kana guruupii san irratti hirmaattanii maallaqni guurramu kun uummata keenya uummata walloo bira gaa jettanii maallaqa sanillee to'achuu qabdu. Nuni jaalala uummata wallootiif qabnu jaalala oromummaadhaaf uummata waan gootu. Waan gootu miseenjarri kiyya achitti si biratti ni bahaa ummata amma miidiyaa tolfatee waan hunda tolfatee walluma keessatti ummata yoo namni qarshii 1000 takka erge qarshiin 1000 takka sun akka firee takka takkaan ummata oromoo wal geessutti qaama ofiitiin ummata oromootii dhaabbatee qarshii ofirraa masaafaraa godhatee qarshii ofirraa tiraanspoortii fi waan bishaan haayilaandii itti bitatu godhatee warroota ummataaf dhaabbatutti jiru jira. Warrootuma biyya keessatiinuu jechuudha. Asuma warrootuma miidiyaa halkanii guyyaa faana deemtee ati hordofuu dandeessu jechuudha. Warroota akkasiitiinis waliin si barsiisaa. Kana bar kun qarshii ofii keessi baasanii kennuun akkuma nama kilaashii dura dhaabbatee lola keessa ooleeti akkas yaa qur'aanni rabbiilleen jechuu shari'aa keenya. Waan daladdee fuute waan daladdee qaama kan kee hurkaa kan keetiin fuute tokko yoo warra lola keessa oolee gale san bishaan obaafte akkuma nama lola keessa ooletti siif qabama faayidaan. Dhugaa keeti dhugaadha. Gaafa bilisoomnes akkasumatti gaama waancaan qabnu gaafa bilisoomnes akkasumatti waancaa sii kennu. Dhugaadha. Akkasumatti bakka dirree konsertii adda addaa keessattis beekamtii fi hojii tantee waan ati goote hin dhokatu. Walloon galata beeka. Walloon galata beeka. Galata guddaa beeka. Oromummaas beeka. Oromummaa beeka. Walloon qabeenya maallaqa caala oromummaa jaalata. Maaliif? Nuti saba walloo keessatti uummata xiqqaadha. Sabni uummanni keenya akka Oromiyaa kanatti bal'aa nama feena nama nu barbaachisa beektee. Baay'ee nama jaalanna jechuudha. Baay'ee nama jaalannaa jaalalli keenya jaalala faatitti miti kan lagaa saba keenyaa qabnu yeemee gaacarraas nama birootii kenne immoo yaada hoo waan na gaafattu qabaattes takka lama na gaafadhu. Yaadan ani si gaafadhu yaannati naaf wanni jetteyyuu yaadan si gaafachuuf si barbaadee fi yaadan ani si gaafachuuf ka'ee na gaafattee si naaf deebistee si ofumaam naaf deebistee akkuma ati jettu kana warroota miidiyaa qabanii maallaqa keessan baastanii wasinan barsiisaa jette. Anillee yaanni sirraa barbaadu kanadha. Mucaa Abrahaam kamiseetini sirriitti wal beeknaa turre inni immoo bilbilli isaana jalaa badee akkuma inni lubbuudhumaan jiru dhiyoo kananii wanni irratti miidiyaa irratti isa argee OMN irratti illee dhiyaatee ture. Haa ta'ullee malee immoo nama kana nama sirriitti wal beeknudha nama maatii kiyyallee beekudha.
Isumaanis immoo osoo wal barsiistanii obboleetti kiyya hin beeka qaaman jechaadha. Obboleessa isaallee Asan kan jedhamu tokko illee nan beeka isallee. Innis bilbilli isaanii bira jirayyuu ture. Bilbilli isaanii na harkaa wanni jedhe bilbila wajjiniin badee. Isa sotoo waliin quunnamtanii natti tolaa ture. Kanaafiyyuu atis miidiyaa warra qabaniin wal si barsiisa jechuu keetitti abdiin sirraa qaba. Nuyi guruppii ijaarrannee guruppii irratti hojjechaa jirra. Maallaqni sun yoo maallaqni sun uummata keenya uummata walloo anarrasitu irra beeka. Daariktiidhaan uummata keenya bira nuuf gaa'oo ka jennu tokko dirqama akka namni maallaqa san kontatii taasisee maallaqni sun eessa ga'e uummata kan bira ga'e eenyu bira ga'e gargaarsa maaliitu godhame maalirra oole jedhee akka uummanni maallaqa keenya san nutti sas deebisee maallaqni keessan nu biraa galata qaba nu faana dhaabbattanii oromummaadhaaf nu gargaartanii galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedhanii deebii kana akka isaan nuuf deebisan barbaannaa. Lammaffaa immoo guruppii keessanii fi miidiyaa ati jettu kanallee wal barsiisuudhaaf abdiillee nan qaba ka jedhu tokko yaada akkanaaf kan qabaa galatoomin siin jedha. Mee dhumarratti watoo maal jetta? Amma dhumarratti waa lamaan jiru barbaade. Ayya. Tokko isa kana ani yeroo ati asii qarshii kan kee baankii qarshii waan walitti qabde yeroo ani harka kiyyan sirraan fuudhu jechuudha. Yookaan gartee akkaawuntiin ani sitti kenneen miti. Kallattiidhaan waltajjii sanitti bilbiltee bilbila tokkorraa lamarraa sadirraa ilaa afurii maxxanfamee jiruu fi maallaqni suni akka in atitti natteen achirratti jechuu gama tokkoon bilbila iimoo keessa teessee maallaqa abaluu maqaa kan kee maqaa abbaa keetii waliin godina naannoo kan keetirra godina keetirra kunoo qarshii hammana uummata Oromoo wallootiif gumaachanii jiranii gumaacha san uummataaf akka raabsamee waan barbaachisaa ta'urraa akka oolu jee kallattiidhaan daqiiqaa ati itti dawwalti san keessatti qarshiin achi gahu san keessatti akka ati gootu kana siifin tokko ji. Yani maallaqni karaa deemee boru oolee iftaan oolee akkam tahee hatame maallaqni bahee akka hin jenne kileenii jechuu akka nama harkaan walitti kennetti akka inni siif raawwatu. Gargaarsi akka saba keenya bira lammii keenya kan miidhame yookaan kan Mee tamma jette kun haasaa bareedaadha. Uummanni keenya obboleewwan keenya kan garee uummatanii uummata walloo wajjin dhaabbachaa jiran illee hedduutu jira. Mee akka uummanni wanni kan sa'aatiin ammaallee sa'aatii hirriibati obboleewwan keenya musliimaa wanni dhafi sa'aatiin soomanaati isaan sun dhaggeeffachaa jira malee warri kaan hirriibarra jira. Mee sheer godhiitii akka uummanni waa'ee miidiyaa kanarraa isa hubatee atis immoo gaafa miidiyaa kanarratti wal barsiistee anis immoo miidiyaa kanarratti wanni jedhee qabeenyi keenya sun horii keenya sun akka isaan nutti beeksisanii akka nus immoo beeknu uummanni kana akka irraa beekee sillee si gaafatee kallattiidhaan garee amma itti wanni amma jette kana miidiyaa kanarratti hirmaatee miidiyaa jechuun kan hin qabu miidiyaa jechuun ofii isaatiifuu kan nama gargaarudha. Mee uummata jalattis sheer godhiitii ammas immoo wanna dabalataa yoo qabaatte dhaamsa dhumaa Oromoodhaaf dhaamsa takka darbadhuuti mee ka dhumarratti akka waliin qeebannus hin jedha. Ayyee kana inni Oromoodhaaf dhaamsi ani qabu. Dhaamsi kanuma duraan dubbannetu dhaamsa yoo nuhi Oromoon nama ammataa nuhi Oromoon akkana Oromoon saba ofirraan dhiibuu saba ofitti harkisaa inni jedhamu. Soba dhugarraa fagaate sodaa. Dhugaadha. Sodaa beektaa? Dhugaadha yes. Sodaa yeroo sodaatan sodaannee ju'uun nu dhibee Oromoon nama ammataa jedha. Eefaa nama tokko nama 200-300 magaalaa keessatti namni tokkollee nama kanarraa miskiina namni kun yookaan nama baay'eedhaan tumuun ajjeesuun sheemidha hin jenne akkasitti naftenyaa akkasitti nama cafaachaftu naftenyaa waraabessa qofatu baay'atee gurshaa takka gurreessu jee nama reeba waraabessa caalu naftenyaa ammatuun Oromiyaa keessaa baduu qaba. Dhugaadha. Hammannee rafuu
waa takkan siif kaasa waan gaarii naaf kaaste atillee dhalaan keenya dhaqxee ammachuu maalitti dhaqxee ilma nafxanyaa haammattee bultee dhiirri keenya intala nafxanyaa haammatee bulee abidda haammatanii bulanii warra harmaa fi harka nu muran warra uummata teenya uummata walloo waggaa 400 garboomse waggaa 400 uummata qeerroo teenya qeerroo meeqanurraa nyaate isaan wajjiniin jiraannee isaan wajjiniin nyaatatii turre ammas Oromoon yoo kan garaa qabdu taate qeesii nafxanyaa Oromiyaa keessa bibittinnooftee jirtu san mataa ishii facaasanii har'a isaan lafa keenya jaallatanii qabeenya keenya jaallatanii eenyummaa keenya jibbanii Oromoo yoo kana goote malee dhuguma hammas taatee nafxanyaa wajjiniin fira taanee qeesii nafxanyaatiin kootutti qeenuu qaddasi jennee akka duratti sanitti jiraanna jechuun kuni kijiba. Lammaffaa immoo nadheen nafxanyaa kan nu jala jirtu diina akka ishiin hilma irraa godhannee intala irraa godhannee sanyiin ishii babal'attu hin barbaannu borus ta'ee har'as kana Oromoon intala nafxanyaa of jalaa baasuu qabna. Lammaffaa abiddi niititu abbaa manarratti dhiira wayii jaallatte. Gaafa dhiira jaallattu maarachaa ho'isee guba abbaan manaa kun beekta. Gaafa ammas inni dhofkatte gaafa dhofkattu ammas namichi kun irratti argee marashaa abidda keessatti ho'isee diimessee gube. Gaafa gubu goddanyaa ishiititti hiriyaa ishiititti mari'atte. Maal taate hayyaa jennaan inni abidda tuuna gubee abbaa manaa kiyyatu marashaadhaan na gubee jetteen. Ammas ittuma deebite. Arki hata bare doomatu sossaamoo ka jedhamu tokkotu jira. Gaafa ammas itti deebitu ammoo maal taate jennaan abbuma manaa kiyyatu marashaa ho'isee na gubee jetteen jennaan hinde tokko silaa argite sadaffaa maaliif itti deebite jetteen. Oromooni kaleessas kan taane san irraafannee arma muraa irraafannee harka muraa irraafannee kan isaan billitii dhiiraa akka dhiirri keenya hin dhalchine billitii keessaa baasanii kolaasanii isa dagannee iddoo kanatti hotoo araarri tokko hin buufamin uummata tiibbeelletti san dura silaa kan baduu qabu kan barbadaa'uu qabu akka Oromoo irratti badii raawwatanitti ilmaan nafxanyaa san ture. Habiyyi niitii nafxanyaa sila of jalaa qabuuf tiibbeelletti dhaqee barbadeessee har'a immoo Oromootti deebi'ee mataa ilma Oromoo waraabessa nyaachisaa jira. Kanadha anan dubbadhu umarratti kanan siif dhaama. Oromoon kana sammuu keenya keessatti yaaduu qabna. Intalli nafxanyaa hammas ilma keenya ammattee buluu hin qabdu. Kanadha dhaamsi koo. Ilaa. Ammattee buluun isa dur darbe ammattee buluu miti barama. Bar nafxanyaan amma ol dandeessee samiin kortu gadi lafatti timtee tuchee miti lafatti timtu malee nafxanyaa waan dheengatta walloo keessatti baatii tokko taate salphina salphatte kana ishiin bakkuma dhiiga Oromoodhaa agartee itti dhudhu barbaaddi. Oromiyaa kee jiraatudha miti. Inni salphatte nafxanyaan ni salphatte barra ni salphatte nafxanyaa rabbi salphise. Isaan amma Oromoo wajjin firummaa yaani wal fuudhuu dhiisi ammatee bulaa jiruun kiyya barani Oromoon naman tokko Oromoon guddifachuu beekamaarra isa jani malee kuni darbee jira gizeen faashinni Amaarri Oromoo fuudhuudha Oromoon Amaara fuudhuudha faashinni kuni kutee jira baardii ta'ee jira. Dhageesse? Eeyyanii maalitti fakkaate? Oromoon hin fuudhu. Kanumti duraan fuudhamteetuma kanumti duraan nu bira jirtu jaartii nafxanyaa kan qee Oromootitti dulloomtee harkaan lafa qabattee iyyuu nurraa gondoritti galchuu qabanii. Nafxanyaan nu jala bulchu taanaan nafxanyaan nuuf tummiidha. Nafxanyaan nuuf nama gumaadha. Hammas kan nu ajjeesaa jiru. Dhulmaan teenya qeerroo teenya walloo makiinaa keessaa gadi baasanii ajjeesanii hammas nu faana taahanii nyaatanii kanammoo nuni. Dhaloonni qubee hati ishiin inni irratti tokko taanee irratti hojjechuu qabna. Kaleessas akkuma walloo irratti raawwatan kana bara Miniliksan bara sirna Alasillaasee sanillee Baalee fi Arsii irratti Harargee irratti
amborratti wannuma hakkanuma akkuma kanu kana suukanneessaa kana irratti raawwatan. Mililik kan nu cabse maalirraa nu cabse? Ana jala dhaabbatee dhiitatu kana qome. Maaliif dhiitata kun diingata natti erge moo laata hin beeku gaa. Kanumaaf iyyuu dhumarratti atis dhaamsa keessa itti tolee sirba rakkoon qabu. Dhumarratti dhaamsa kee atis ergaa kee dabarfadhu. Sanyii kiyya jajjabaadhaadha. Uummata keenya uummata walloo kan nurraa madaa'e anis duukaan jira atis faana jirtaa hundi keenya jajjabeeffachuun dirqama keenya. Takka jennee lama jennee walitti funaannamnee Oromoon tokko taanee uummata kana faana dhaabbachuu qabna. Kan nurraa wareegaman immoo rabbi lubbuu isaanii rabbi raamata isaan ufaa buusuu fi kanan siin jedhaa mee ati kamee waan jetta kanumarratti ammoo lolli qabbanaa'ee jira walloo irratti. Kiyya kadhumaa isa sila jenneef feesbuukni kiyya asirratti siif bahamoo siif hin bahu. Naaf baa wanni jala seeneen viidiyoodhuma ammaa kana jala seeneen baafadha yoo aadii kiyya jalallee jiraachuu baatte siifan ba wanni jedha nan baafadha jalatti. Okay, akkasitti jalatti si barreessa akka milikata si ta'u maqaa kiyya Ahmad Walloo ja'a. Argee jira Ahmad Walloo argee toon jira naaf baa wanni kiyya jala viidiyoo kiyya jala argachuu hin danda'a. Qabu jajjabaadhaadha wanni nuti deemamaa jirtu kuni wanni share godha ilmaan Oromoo wanna qalbii miti wanna walirratti ilaalanii miti. Duuti ilmaan Walloo rakkinni ilmaan Walloo rakkina keenya rakkinni Walloo rakkinni Wallaggaa rakkinni Jimmaa rakkinni Arsii rakkinni Harargee rakkina Oromoo kutaa 11 rakkina Oromooti. Walirratti ilaaluu hin qabnu. Kaleessa gaafa irraa dhumti Wallagga callisnee ilaalle kuniyyuu cubbuu tokko cubbuu guddaadha. Mee kanaafiyyuu galatoomin siin jedha. Miidiyaa san irrattis immoo akka lakkoofsa isaaniitis naaf ergitee akka liinkii miidiyaa sanillee naaf ergitee anis miidiyaa saniin wal baree uummata walloo kana faana dhaabbachuudhaaf kaleessas faana dhaabbachaa ture gara fuulduraattis uummata walloo kanarraa duubatti hin deebi'u inshaallah yoo rabbi jedhe ani akka nama dhuunfaa tokkootitti jechaadha. Walla barsiisiin jedha abdiin sirraa qaba turtii gaarii sanyii kiyya qaalii. Ayyee bar kana barane saba kiyya gargaaru waan hin fedhuuf nama saba gargaaruunis gargaarsa waan barbaannuuf dhiiga kan kee dhiiga kee lafeete agartee uummata Oromoodhaa bira dhaabbatu kan kee akka uummata Oromoo bira galata guddaa argattee itti boontu siif hin godha. Maaliif akkuma kanatti ijoollee shamarranii garee hiitee guruppiidhaan garee hiitee gareedhaan ijoollee shamarraniitiin mee maal dandeessa namni waan danda'u. Of cinquun hin barbaachisu, of miidhuun hin barbaachisu, waanuma danda'u hammuma humna ofitti nuti amma warri walloodha yoo warri walloo akkamitti gargaarutti hirtan jette warri biyya alaa jiru. Mindaa keenya guutuu mindaa keenya yoo kuma qarshii 5,500 dalanne 5,500 yoo kumaan dalanne yoo 2,000 dalanne mindaa keenya tokkoof duuba kaa'uun dhiifnee jirra nuti jechuudha. Amma dhugaa rabbitti qabsoodhaaf malee maaliif narraa uummanni Oromoodhaan immoo mindaa qarshii 1,000 warri dalagu yoo riyaala 100 riyaala 200 riyaala 100 baatii takka darbee baatii walitti antulle yoo dadhabe uummata Oromoodhaa bira kan dhaabbatu yoo tahe saba qabnaa jan isaan amma ni beekta warri istololiyaa jirus Ameerikaa Faransaay Japan biyya adda addaa keessa amma isaan garee godhanii gareedhaan uummata isaanii bira dhaabbatuu jiran. Nuhis saba qabna, nuhis lammii qabna akkamitti kophaa dhaabbanna jennee nuhis osumaa yaannu garuu nama akka keetii kana yeroo garre hamileen nu jajjabeessan. Dhugaadha. Kanaafuu abshiir jechuudha galatoomii. Wayin siif kaasa. Fitadde. Kaasi. Wayin Oromoo kun hin dhumu. Ati tariin bahar irraa tariin bahar irraan dhufte tariin bahar irraan dhufte tariin xiyyaara irraan dhufte miti kan beeku situ beekaanarra jechaadha. Kan sibira ammoo carraa kana dhabanii afaan qurxummiititti afanii hedduutu jira moo hin jiru kan dadhabanii illee bakka keessatti illee dadhabanii afanii hoo hin jira moo hin jiru tariin jiraachuu danda'a. Egaa ani osoo akka kiyyan ta'in ani yoon baharirraan dhufuu maaddes warri baharirraan dhufe bira kan
Qoy ka fakkeenya siif kaasa. Jinni jira kayyaman keessatti Eh, iyyuu jira kan bahan irra kasoo malee. yaa Kadir dubbii Kadir martuu waggaa lamaan irraa dubbate tokkon siif kaasa. Ayyee. Osoo deemaa jiruu nama 12tu nu biraa afee jedhe nama 12tu nu biraa wareeggamee jedhe barahaa keessatti. Isaan biraa afee anas haa ta'u sis haa ta'u carraa kana hargannee dalagachaa jirra. Dalagattee ulaagaa kee guuttachaa jirta. Ulaagaa kee guuttattee saba kee jechuun bar yoo ati qabeenya qabaattee sabni kee yoo nageenya hin arganne qabeenya ati qabdu sun zeeroodha barkisaaradha bara. Dhugaa keeti. Duraan dursee ilmi namaa tokko duraan dursee girgiddaa dhaabudha moo utubaa dhaabudha moo baaxii dhaabutu dursoo. Ilmi dhageessa. Utubaa dhaabutu dursa. Utubaa dhaabutu dursee utubaa malee hin dhaabbatu manni waan ta'eef. Yen duraan dursinee immoo nuni Oromoodha jennee wacuu osoo hin ta'in Oromummaan keenya kan nurraa barbaadu. Sabni keenya kan nurraa barbaadu. Nuni Oromoodha hoosilaa nu Oromoodha dhiiga Oromummaa qabna. Oromoodha fomaar godhuu qabna. Saba keenya bal'aa kana akkamittiin fara dhaabbachuu qabna jennee sammuu keenya kana amansiisnee irratti hojjechuu qabna. Kunoo kan nu biraayyuu qurxummii nyaatee afanii jiru. Nun immoo carraa harganne kanatti uummata keenya faana dhaabbannee gaafa Wallagga keessaa wayita'e, gaafa Arshii keessaa wayita'e, gaafa Harargee keessaa wayita'e, gaafa Jimma keessaa wayita'e, gaafa Walloo keessa, Shawaa keessa gandummaa dhiisnee saroota kinoo boqqolloo qixxatii jettee boqqolloo shingaatii jettee walii gadi kaattu kunoo kan akka eenyudha namicha tortora hamma si waame kana kana dhaga'uu dhiisnee nuni Oromummaa dhabeessinee osoo akka baay'ina keenyatti bara Oromoo uummata Wallooti bara taankidhaa bituu fi dandeenya bara guyyaa takkatti taankii bituu dandeenya dhugaan siifuma osoo akka baay'ina keenyatti jecha. Dhugaa keeti waan jiru tokko si kaasuu barbaada. Hayya. Uummanni Oromoodhaa bara amma har'atti womaa hin agarre wanni isaan rafanii hirriba irra dammaquu didaniif bare. Warri siltaana qabu warri aangoo qabus aangoodhuma ofiitiin waliin siree marra jiran naguma handaabboo nyaatee bobba'ee galee firaasha nagarra ciisee jira warroonni oollan nagayaatis akkasumatti bobba'e. Bar nageenyi kun wanni nuti meeshaa bitadhaa Oromoo of tahaa Oromoo bilisummaa abda bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa Oromoo qabsoo Oromoodhaan laaffisina warri qotee bulaa hin laaffisin daldalaan hin laaffisin qeesin hin laaffisin sheekni hin laaffisin jennee wanni miidiyaa irraa yeroo hunda lallabnuuf suusii lallabaa hin qabnu barnu araada lallabaa hin qabnu yeroo isaan kun akka amma dheengaddaa Matakkal keessatti halkan tokko nama 300 moo nama 400 dhume lubbuun nama. Warri naftanyaadha jechuudha. Yookaan gaafa isaan makiinaa 35 bakka tokkotti makiinaa 30 bakka tokkotti makiinaa 15 ramadanii makiinaa siin jennaan atoobisa guguddaa kana liyyuu haayilii fuutanii meeshaa matarayyaas gubbatti xamadatanii makiinaa gara makiinaa 70-80tti Wallootti dhufan ijoollee Walloo sila meeshaa hin qabaanne akka gaafa Harargee nama 5,000 buqqee amma dukkaanii fi qorqoorroo jalatti gubatutti jirutti magaalaa hamma Shanoo hamma Caacadhaa hamma Wallaggaa faca'anii jiranitti uummata Oromoo dachirraa buqqisanii facaafatanii lafa babal'ifatuuf naftenyaan kana eenyumtuu kana beekuu qaba. Abiyyiinis beekuu qaba. Sheemallisis beekuu qaba. Taayyenis beekuu qaba. Uummata Oromoodhaa qubsiisuun duratti uummata Oromooti karaa kennu karaa isaan itti hidhatan karaa itti qabsaa'an silaasantu nurraa eegama. Yoo mootummaarraa karaa dhabne naftenyaan walitti guutee jirti. Fannoonis akkuma abaa'ooti warruma seeraan ala isaan jedhanii seeraan ala godhanis. Dhugaa keetii uummanni hin fitan uummanni Oromoodhaa kana beekee mana ofiitii toluudhaaf jaartii ofiidhaa kabaja niitii ofiitiif niitii ja'aami warri Oromoodhaa moonju kutaan hundi jaartiin jiru waan.
Ya tokkodha isaan kabaja tokkuma jaartiin. jaartii kabaja niitii ofii kabaja jaartii ofii kabaja obboleettii ofiidha akka liyyuu hayiliin amaaraa akka warri nafxinyaa hidhatti ittiin taphanne oromoo tahee namni meeshaa takka mana keessaa dhabuun sheemi wandi honoo namni dhiira tahee gadi taa'ee fincaa'u meeshaa takka mana keessaa dhabuu jechuun seetaa seet jaa akka amaaratti jecha nadhoo gadiiti wallaahi dhugaadha siin namni oromoo tahe maali nafxenyaan mootummaa yeroo gadaa meeqa gadaa jaarraa 150 walitti daddabarsaa dhuftee siltini biyyattii akka oromootti guyyaa tokko guyyaa lamatti cabsitutti dhiyengadda wallotti dhufte akka wallotti dhuftetti yoo shawaa kee dhangala'e halkan tokko dhumate yoo arsii kee dhangala'e dhumate yoo harargee dhangala'e harargee soomalee nuukaaf tokko biyyaa baafte siigalee Dhugaadha. Uummanni Oromoo maa of dagata soba seehanii wanni kun bar sobaa miti. Wanni naftenyaan namarratti raawwatuudhaaf amma Oromiyaa hin wadamjanii isaan amma ni dhaban malee waan Oromiyaa irratti hin yaadne waan hin qabneef. Akkasii jechuu obboleettiitii jira. Uummanni Oromoodhaa rafuun qabu, uummanni Oromoodhaa of jajjabeessuu qabu. Amma maaliif fakkaate uummanni Oromoo rafaa hin jiru. Uummanni Oromoo qabsoo harkaan lafa jalaatii qabsoo harka lafaa jalaa qabsaa jira. Kaleessa nuni keessuma anumtuutun kaleessa baatii 2 baatii 3 dura uummanni shawaa eessa jira shawaan maaliif rafee jedhee qabsaa jira. Irratti qabsaa'een ture irratti illee gadi ba'ee qeeqeen ture. Uummanni keenya sa'aatii ammaa kana edda haa xaalu hundeessaa du'e. Qabsoo dhugaa, qabsoo hadhaa, qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo wajjiniin geggeessaa jiran. Akkuma maaliif OMN irratti guuyyoon illee affeeree ture. Gaafatee ture, intarbiita wanni taasisee ture, sagalee waraabee ture jechaadha. Waraanni kun waraanni sagalee guddaa kana argatee godina Shawaa keessatti geggeessaa jiru. Qeerroon akkuma jirtutti edda haaceen du'e. Otoo amma godina Amboo keessa magaalaa Amboo keessa akkas gadi dabartee Geedoo kan jedhamutu jira. Gindibarat kan jedhamutu jira. Giinci kan jedhamutu jira. Kana keessa otoo wanni jette qeerroon akkuma jirtutti bosonatti nammitee jirti. Waraana adda bilisummaa Oromoo jala ililtee jirti. Qabsoo hadhaa geggeessaa jirti. Oromoon hin rafne bar. Oromoon otuma mootummaan kun gidirsuu qabsoo hadhaa geggeessaa jira. Sigalee wanni akkanaa jira. Amma wayin siif kaasammoo azalatti ijoolleen qe'ee kiyyaana dhaggeeffachaa jiru. Obboleewwan koo azala jiru. Kijiba miti. Godina keenya keessaa nafxanyaa xirri goonee kaasaa jirra. Mee siifaniin in kijibdi jedhanii azalatti naaf barreessan obboleewwan koo in jiranii obboleewwan ollaan kiyyanii jiranii saabni kiyya kana wajjin guddadanii jiru asirratti na dhaggeeffatu ilmi namaa tokko sa'aatii ammaa kan nan kijiba jechuun nama of ajjeesedha nama umurii isaa kan awwaaledha beektee kijibuun hin jiru sa'aatii ammaa kana jechaadha maaliif nama hedduutu si arga obboleewwan keessi arga ka maatii keetitu si argaa jira ka kanaafiyyuu godina keenya keessaa mullu jennee baasnee jira balbala shi cuftee horiillee namni irraa bitu dhabdee nafxanyaan horiillee gabaa baastee nama horiillee irraa bitu dhabdee kunoo amma finfinnee jalatti qubattee jirti jedhan finfinnee jalaa isin kaasna immoo finfinneen kan keenya. Kanaaf wanna akkanaata siin jedhaa. Amma qabsoon Oromoodhaa. Qabsoon Oromoodhaa akkasitti jabaattee uummata nafxanyaadhaa of keessatti jibbuun of barumsa jedhama. Baramma akka Oromoo taate namuu of bare jechuudha. Isaanis amma arganii jiranii baay'ee madaawanii jiranii baay'ee ofumaa kakaasanii ibiddi isaan ofumaa qosan ofumaa isaan guggubee waan jiruuf Oromoon amma jabaatee jira. Rabbi haalumaan haa jabeessu. Mana hin jaarrattu amma ishiin amma booda Oromiyaa keessatti barnafxeenyaan mana hin jaarrattu. Yaa mistira hedduutu jira. Mistira miidiyaa irratti hin haasaamne. Kanaafuu jajjabaan dhadhaa qabsoo hadhaa geggeessuu qabnaa. Dhaloonni qubee abbaa keenya irraa garbummaa dhaallee. Nus immoo dhala keenya ilmi namaa kun dhala malee hin hafu.
ilmi namaa kun kamiyyuu dhala hawwaa dhala isaatii waan gaarii dhaalchisaa nun immoo abbaa keenya irraa garbummaa dhaallee dhalli keenyas akka garbummaa hin dhaallee dhaloonni qubee tattaafachuu qabnaa irratti hojjechuu qabnaa wal faana dhaabbachuu qabnaa haadaa kiyya baruu qabdaa haadaa kee baruu qabaa kanaaf jajjabaadhu sin jedhaa galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u gara keessatiinis wal gaafannaa mataa walitti qabannaa nuni oromoon haadaa tokko qabnaa afaan tokko qabnaa safuu tokko qabnaa kanumaafuu wal qooduu osoo hin ta'in wal jaallachuun dirqama keenya wal kabajuun dirqama keenya oromummaa wal keessaa qabnaa asin jedhaa galanaaf toomi halkan gaarii siif haa ta'u sanyii koo. Hayyee siifan teenya galatoomii obboleettitiyya. Baay'ee si jaalanna. Halkan gaarii bayin siin jedha sanyii kiyya gaa yaada bareedaa naaf qooddee. Kanaafiyyuu ilmaan teenya ilmaan hayyaa ilmaan abbaa obboleewwan kun kanas sin jaalladhu kanas sin kabaju. Waliin qoonnu gandummaadhaan garbummaan mataa nurratti ijaarrattee biyyaa nu baastee biyya ormaa keessa nu facaastee biyya ormaa keessatti illee ulfina dhabnee qe'ee abbaa keenyarraa buqqaanee eenyutu jaldeessa eenyutu waddeessa jedhee haacee hundeessa hubadhu sheernaaf godhi kan goota ija barbada haacaalu hundeessa dhabne Johar Mahmad har'a namni beekaan akkanaa kun kartallee keessa jiraachuu hin qabu iyyuu ture. Johar Mahmad har'a jechaadha namni sammuu aganaa qabu kun jechaadha. Nuni har'a abbaa biyyummaa keenyaaf falmachaa jirra. Dhaadhachaa jirra. Ammas jennaan taanaan Oromoo duubatti hin deebiina. Haqa qabna. Haqa keenyaaf falmanna. Dhugaa keenyaaf mormachaa jirra. Dhugaa keenyaaf bu'aa jirra. Dhugaa keenyaaf sarbamaa jirra. Kanaaf qabeenya qabdanillee duubatti hin deebiina. Mee yoo qabeenyanillee wal faana dhaabbanne, yoo diinagdeenillee wal faana dhaabbanne, yoo yaadan wal faana dhaabbanne, kallattiidhaan wal jajjabeessinee yoo wal faana dhaabbanne, bilisummaan gaafsan dhufti. Bilisummaa jechuun dhiiga hedduu itti dhangalaasne bara, lafee hedduutu itti boba'e. Lafee hedduutu itti boba'e bara Oromiyaa irratti bara. Akkana afaan hin haasa'u kana miti bara qabsoon. Akkaati afaan hin gadi baatee haasa'u kana miti qabsoon bara. Qabsoo jechuun warroonni qabsoodhaaf kaayyoo uummata Oromootiif manaa ba'anii abidda keessa dhaabbatanii lubbuu isaanii qaalii kana nuuf kennanii armeetti nagaa dhaabanii Johar Mahmad irra bara otoo du'ee rabbi lubbuu isaa haa baasu malee eenyuuf jedhee du'a Oromoodhaaf jedhee du'a bara Oromummaa isaatiif jedhee du'a bara marroon rabbi hin ajjeesini rabbi waa hin godhin eenyu jedhee saba isaatiif Oromiyaan tiyya maaliif garboomti ka jedhu tokkotu gara garbummaa jibbaniiti hadda isaanii rasaasaaf kennanii bosona keessatti beelaa dhoobachaa bokkaa meeqa hargaa haduu meeqa hargaa kanaaf kana nun immoo Oromoon kana hubachuu qabna wal hubachiisuu qabna yaa warra garaadhaaf kaattan afaan maaliitiin Johar gadi baatanii qeeqxu afaan maaliitiin gadi baatanii marroo qeeqxu nama qeequu osoo hin ta'in duuba kee xaragi mana kee xaragi yaa tortortu yaa sheeku seen ilma haadha ilma tortoraa ati Johar Mahmad gadi baatee qeequudhaaf iyyuu humna hin qabdu bara nama otoo biyya faranjii keessa jiraatteerree sirraa bareeda bara biyya arabaa keessa teessee akka hanaa akka kiyyaa biyya arabaa keessa teessee ayyootii kee hin xiqqeessin of dandeessee hin bullee bara arabatu as si ergachaa achi si ergachaa jiraachaa jirta bara otoollee biyya diimokiraasii qabdu keessa osoo jiraatte illee haa ta'u bara kanaaf rabbi sin qabe walillee hin qeeqina walillee hin tuqina gaafa immoo ayyootii teenya gadi baanii arrabsan gaafa waraana keenya gadi baanii xiqqeessan ani dhugaa rabbiin siniif hima ani dhugaa rabbiin siniif hima nama Johar Mahmad tuqeef illee bootaa hin kennan maaliif Johar Mahmad eenyudhaaf har'a barinni Ameerikaa keessatti akka barbaadetti jiraachuu danda'a bara doktora ta'ee barsiisaa ta'ee injineera ta'ee dhugaan sifima
ilmi namaa kunoo in dogoggora tarii yoo dogoggorellee ati har'a gadi baatee Johaar hin qeequun hin qabdu bara. Johaar nama jireenya fi du'a jidduu jirudha beekte. Gaafa harka nafxanyaatiin yookiin wayi ta'u harki nafxanyaa wanna ishiin gootu nuufiyyuu sodaa keessa jira nuyyuu jechaadha. Ati immoo afaan kee tortoraa kanaan gadi baatee Johaar Maammed Hoggaa keetu yuu sheem rabbii jedhiiti of sodaadha. Mee akkamittiin uummata walloo faana dhaabbanna jedha. Uummanni walloo maal keessa jirti jedha gaafadha. Uummata gootota kana jajjabeeffadha. Goota qabdanii ijoollee warqituu qabda walloo keessa. Qabeenya keenya bar uummanni walloo qabeenya keenya bar. Qe'ee keenya bar. Hindi akkanatti wal dhiisuun hin taatu. Warri gadi baatanii waraana keenya qeeqxan, warri gadi baatanii ayyuu keenya qeeqxan nurraa dhaabbadha please. Qabsoo Oromoo nuni irra jira dulloonni keessaa ba'a. Warri umuriin sin wanni jedhe akaaka abaabaa keessaa ba'eeti. Nuni dhaloonni qubee hin falmanna. Falmachuudhaafis du'uudhaafis qophiidhan. Qabeenya keenyanis waraana keenya jabeeffachuu, uummata keenya jabeeffachuu qophiidhan nurraa ba'a. Dulloonni kan akka sheeka Nuseen nu keessaa ba'aadha. Intaatasin umurii fixanii jirtu. Sinoo dandeessan jaarsummaadhaaf iyyuu intaatan. Kanaafi warroonni akkanaa warri dulloonni qiixxaa fi biddeena addaan hin baafanne kun nu keessaa ba'a. Nu dhaloonni qubee ni falmanna. Qe'ee abbaa keenyatti irratti. Nutu abbaa biyyaati nuyi abbaa qe'eeti. Sigalee kanaaf nu dhiisa. Roorroo akkanaa har'aati gadi ba'ee Johaar Maammadin arrabsa yoo jette bakka ati jirtutti mataa si keessaa dhoofna. Har'aati gadi baatee marroo arrabsa yoo jette bakka ati jirtutti mataa kee dhoofnee lafaa si dhoofna. Diqaana harcaatuun har'a gadi baatee qiixxaa sumuniitii jettee gadi baatee ayyootii teenya hin arrabsitu shi. Kanaafuu halkan gaarii siniif haa ta'u nagaan naa rafaa sinan jaalladha sinan kabaja I love you Oromooti sinan jaalladha wudiddis sin godha qaba. Sin anaaf karameelladha natti minyooftu. Damma sin natti minyooftu Oromooti baay'ee sin jaalladha han. Ani baay'een saba koo jaalladha Oromooti jechuu jaalladha. Hai jedhe. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkami? Fayyaa nagaa yoo yaa. Wayya. Jecha ta'etti irratti hin siiritti seewa. Ayya. Iya. Kame akkanatti ichisuu hin jetta arte. Maali Sheek Huseen jedhamu tokko bannaate namicha cigariin sabiin jalatti kaloo fardi irraa duute fakkaatu tokko beektee gadi ba'ee Johaar Maammadii Diqaalaa Harabaa maalii ta'e marroon akkasii dulloonni akkanaa kun dulloonni umurii fixxetun dulloonni biddeena fi qiixxa haddaan hin baafanne tun yoo nu keessa nuyi dhaloota qubeeti hin falmanna nuyi har'a nuyi dhaloonni qubee nuyi abbaa biyyaati qe'ee keenya irratti ibsanii maaliif nu wanni jedhan maa nu tuttuqu. Sheek Hussein koo dhalaadhaa wajjin shubbisu mudee waan akkanaa ni beekan loonu. Ajab nama jechisiisa. Nu tuquu haa dhiisu kaa. Diinni immoo barii salaaltee bar quba nutti qabdii bar. Kanaafuu bar nafxanyaan nu dhiitu jirti yaar. Oromoon waliin galtu. Kanaaf suutuma keessatti nafxanyaan kashiitittuu baduuf jirti. Nafxanyaan kashiitittuu Oromoon baduudhaaf geessee jirti. Garas irraan wayyaaneen lubbuu keessaa baastee wanni jettee garas irraan maalidha inni Sudaan hudduutti udaan rakkistee jirti. Oromoonis immoo yoo kokkoo qabatte qeerroo walloo tana gootota kana qeerransa walloo qabna. Ijoollee warqituutu jira. Ishiidha malee Oromoo bara biraa taayiti ati biddeena kee xaafii diimaa fi xaafii adii jedhiitiif wanni jedhiin kinoo qeerransa akka uummata walloo kanaaf uummata wallaggaa kana qabnan. Beekama walloodhaaf wallagga qabna. Harargenis bara Harargenis akkuma wallootiif akka waan wallaggaa kana osoo taate biyyi qaaf akka bilisoomteera. Harargeen maalitti si fakkaate? Akkamitti osoo meeshaa dhaggeeffadhu angaasaa Abiraayim qabdanii cinaansaa irraa murtanii washalaasaa irraa murtanii sareedha yoo kennitan. Sitti nama dhugaa rabbiin siif hima. Kan garaadhaaf kaattu lammata Baaleoo Mustafaa Carraa jaarsa kinoo qorbee saree fakkaatu san
isaan qaban hin ajjeesina cinaan irraa muraa akka ishiin hin fincoomne akka ishiin ficcaan ofirra yaastu bakka numa ajjeesan malee lakkeessaan yoo ajjeesan malee biittiin xaaramtu. Gaafa ajjeeste Oromootu Oromoo ajjeese jedhan. Diina fakkaadduti kanaati bakka asin jedhituma akka ishiin hin fincoomne akka nalchinee miti akka ishiin hin fincoomne kunoo kan akka Hangaasaa Ibraahim namicha kunoo maasaa xaafiin irraa badde fakkaatu sana jechaadha. Ishiinuu aangoo godhattee biyya Ameerikaa kana keessatti bar nama maqaa ishiillee mallatteessine bar Hangaasaa Ibraahim arra miti kanan beekan waggaa 5 olittan beekan namicha jechaadha. Kanaafuu otoo Hangaasaa Ibraahim jiru Harargeellee komachuuf hin dandeenyu. Osoo Mustafaa Carraa jiru Baalellee komachuuf hin dandeenyu. Kanaaf shawaa keessa kan jiru dhannuu waan jira uummanni keenya bira darbaniiru. Kamaal galchoodha. Mootai. Kamaan galchu hareera arisii quufe inni hareera arisiititu garaasaa kana keessa lafaan na'e namni garaa wanni jettu bar duraanuu bare garaa ishii kun bari dhiiga Oromoo nyaattee dhugdeeti garaa keessa wanni jedhi. Ishii taatana hin abdatinaa. Kunoo kan akka marroo kana abdadhaa goota kana abdadhaa tortoraawwan kana maqmayyuu inni rabbi jedhaati. Marroo qofa abdanna marroo qofa sirriitti abdanna qajallee. Amma fakkeenyafi. Bara maanta Hangaasaa abdanna. Ati qawwee qabda. Qawwee baatuun bar faayidaa hin qabu bar. Yoo qawwee sanitti fayyadamte malee qawwee san baattee otoo dhaabbattuu diinni si rukutti bar. Qawwee qaba abaluu jechuun yoo qawwee saniin diina ofirraa rukuti. Yoo diina ofirraa rukuti qofa. Ilma qaba abaluun jechuun yoo qe'ee abbaa isaatirraa roorroo deebise laal kanan siif dhaama dhumarratti wanta jettu jedhii chaarjiin keessirra cufuu jira. Nagaan jiraadhu. Jajjabaan dhainsiin jedha galatoomatillee gizee hedduun hordofaa turte galatoomi hedduu. Galatoomi. Okay, yalla masalaama. Yalla.